Akka mooltan kabajamtoota hordoftootatti amma yeroo odeeffannoo ispoortiitti isin biraan geenyu irra geenyeetii kan jirru. Odeeffannoo keenya har'aa keessatti gareen biyyaalessa Itoophiyaa shaakala jalqabuu isaa kan ilaallu ta'a. Akkasumas leenjisaan Barnamaawus duraanii Ariyoola Liivarpuulitti leenjisaa ta'uudhaan muudamuu isaanii ta'eetii kan jiru. Odeeffannoo kanas ni ilaalla. Gareen cimaan Pirimeer Liigii Ingilaand deeggartootaan filatamee ta'ee jira. Eenyutu garee kana keessatti hirmaate kan jedhu kan ilaallu ta'a. Leenjisaan kilaba Piirseegeen bakka Oliiver Giraasner bu'uudhaaf jedhameetii kan jiru. Odeeffannoo har'aa keenya keessatti odeeffannoo kanas kan ilaallu ta'a. Everton taphataa sarara fuulduraa West Ham tokko fudhachuu barbaadas jedhameetii kan jiru. Odeeffannoo keenya keessatti qabanneetii kan jirru taphataan sarara fuulduraa Manchester City tokko gara Tottenham imaluu barbaada kan jedhuu fi kanneen biroo fuula miidiyaalee garaagaraa irraa argannee qabannee dhufneetii kan jirru. Isinirraa kan eeggamu chaanala keenyaaf yoo haaraa taatan odeeffannoo ispoortii yeroo isaa eeggate akka dafee isin qaqqabuuf sabiskiraayib gochuun hordofaa akkasumas laayik sheer gochuu hin irraanfatinaa jecha gara odeeffannoo keenya jalqabaatti isin dabarsa. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa shaakala isaa jalqabaa taasiseetii kan jiru. Tapha michooma intarnaashinaala garee biyyaalessa Itoophiyaa Maalaawii waliin taasisuuf shaakala isaa jalqabaa taasiseetii kan jiru. Taphattoota 23 waamichi taasifameef keessaa taphattoota 22 shaakala isaanii yoo taasisan Masfiin Taaffasaa tapha Bunni Sidaamaa fi Adaamaan taasisan irratti miidhama isa mudateen garichaan alaa ta'eetii kan jiru. Taphataan sarara fuulduraa qarqara garee biyyaalessaa Addis Gidee miidhama isaa mudateen shaakalachaan tokkottee ba'uu garichatti deebi'uuf dhiisuu isaa ogeessota yaalaatiin booda kan ifa ta'u ta'a. Taphni gareen biyyaalessa Itoophiyaa guyyoota muraasa booda tapha michooma Maalaawii waliin kan taasisu ta'a. Gara odeeffannoo maddeen alaatti yoo dabarru Liivarpuul leenjisaa Arne Sloot wajjin gaggeeffamuun isaa kan yaadatamuudha. Bakka isaa buusuudhaaf barbaadaa kan ture leenjisaa Barnamaawus bara kana Barnamaawus keessatti ga'umsa gaarii agarsiisan Andoonii Ariyoola garichatti fiduudhaaf walii galee jira jechuudhaan Faabriziyoo Roomaanoo fuula toora miidiyaa isaatiin here we go jechuudhaan balballoomseetii kan jiru. Leenjisaan kun Liivarpuul gara ga'umsa isaatti akka deebisanii kan eeggamu akkasumas ga'umsa Barnamaawus keessatti agarsiisanii Pirimeer Liigii kanaan ta'ee Chaampiyoons Liigii keessatti Liivarpuul keessatti ni agarsiisu kan jedhu bara dhuftu kan wajjin ilaallu ta'a. Gara odeeffannoo biraatti yoo darbu gareen cimaan Pirimeer Liigii Ingilaand deeggartootaan filatamee ifa ta'eetii kan jiru. Haaluma kanaan Arsenaal irraa taphattoota 5 kan filataman yoo ta'u Maanchister Sitii irraa taphattoonni 3 akkasumas Maanchister Yuunaayitid, Liivarpuul, Bireentifoord irraa immoo taphattoonni tokko filatamuu danda'anii jiru. Haaluma kanaan karra eegaadhaan Daavid Raayaan Arsenaal irraa yoo filatamu sarara mirgaa irraan Juuliyaan Teembar Arsenaal irraa jidduu keessatti Gaabireel Meegaaleeshii fi Wiiliyaam Saliibaan Arsenaal irraa sarara bitaa irraan Niikoo Oreeliin Maanchister Sitii irraa yoo filataman sarara gidduu irratti Doominik Soobizlaay Liivarpuul irraa Deklan Raayis Arsenaal irraa akkasumas Bruunoo Fernaandeez Maanchister Yuunaayitid irraa filatamuu danda'aniiti kan jiran. Sarara fuulduraa irratti Antooniyoo Semeniyoo fi Erling Haaland Maanchister Sitii irraa Igor Tiyaagoon Bireentifoord irraa filatamaniiti kan jiran. Odeeffannoo keenya biraatiin waa'ee Seegeetii kan nuti ilaallu. Leenjisaan kilaba Leensi Piirseegeen bakka Oliiver Giraasner bu'uuf torbaan kana Kiristaal Paalaas waliin ni mari'atas jedhameetii kan eegamaatii jiru. Bara darbe hojii gaarii leenjisummaa Leensitti kan itti dhufe Seegeen bara kana immoo kilabicha keessatti hojii gaarii hojjechuun hirmaannaa Chaampiyoons Liigii Awurooppaa akka argatu taasiseetii kan jiru. Liigii Faransiin ammoo PSG'tti aanu sadarkaa lammaffaadhaan goolabaniitii kan jiran hanga torbee xumuraatti dorgommii kana waancaadhaa fi kan taasisaa turan torbee xumuraa irratti PSG'dhaan mo'amuun akkasumas waancaa kana PSG fudhachuun isaa kan yaadatamuudha. Isaan malees waggaa 2020 booda kilabichi waliin waancaa Kooppaa di Firaans injifatuun isaanii kan yaadatamuudha. Odeeffannoo biraatiin kan nuti ilaallu waa'ee Kaasteeloonaas Everton taphataa sarara fuulduraa West Ham Taatii Kaasteeloonaas fudhachuu barbaadas jedhameetii kan jiru. Taphataan kun jijjiirraa ji'a ammajjii gara West Ham kan dhufe yoo ta'u kilabicha keessatti sochii gaarii agarsiisaas tureera. Yeroo ammaa kana immoo kilabiin biroos haala taphataa kanaa itti dhiyeennaan hordofaatii kan isaan jiran. Innis bara dhufu Moorkii Chaampiyoonshiippii keessatti kan hirmaatu yoo ta'u jijjiirraa ganna kanaan tarii gara kilaboota biroo kan imalu yoo ta'e Pirimeer Liigii keessatti carraa hirmaachuu yookiin taphachuu qabu jira jechuudhaan Football Insider ifoomseetii kan jiru. Odeeffannoo biraatiin immoo Saaviiniyoodha. Taphataan sarara fuulduraa Maanchister Sitii Saaviiniyoon gara Tottenham imaluu barbaada jedhameetii kan jiru. Mariin akka eegalame kan himame yoo ta'u gama bara darbees Tottenham kun taphataa kana barbaadamaa turuun isaa kan yaadatamuudha. Saaviiniyoon yeroo taphaa gahaa Maanchister Sitii keessatti argachaatii hin turre sababa kanaaf kilaba biraas ni deema jedhameetii kan jiru. Tottenham dhimmoota dhuunfaa taphaticha irratti akka waliif galan kan ibse yoo ta'u Maanchister Sitiin ammoo mallaqni gaariin isaaf kan kaffalamu yoo ta'e taphaticha gurguruudhaaf fedha akka qabu Faabriziyoo Roomaanoon gabaaseetii kan jiru. Odeeffannoo biraatiin gurgurtaan fooyituu Gaabireel Meegaaleesh haalaan dabaleetii kan inni jiru. Deeggartoota Arsenaal tapha xumura Chaampiyoons Liigii irratti rukuttaa adabbii xumuraa kan qisaasesse Gaabireel Meegaaleeshiif jaalalli isaan qaban olaanaa ta'uu agarsiisaniitii jiru jedha gabaasni bahe.
gurgurtaaf Fooyituu maqaa Gabreeliin qabu taphichaan booda parsantii 350 dabaluun isaa gabaafameeti kan jiru. Kunis kan taphattoota kaaniif wal bira yoo ilaalamu dachaa lamaanii kan isa inni caalus jedhamee kan maddi odeeffannoo kenna Ganar Bloogiidha. Odeeffannoowwan gaggabaabootti yoo darbu Maark Kureellaan ganna kana Cheelsii gad lakkisuun barbaada kan jedhamaatii jiru. Cheelsiinis yoo mallaqa gahaa argateef taphataa kana gurguruudhaaf qophiidha jedhamee jira. Yeroo ammaa taphaticha kana kilaboonni Ispeen sadii Baarseloonaa, Riyaal Maadiriidii fi Atileetikoo Maadiriid akkasumas Maanchister Sitiin taphataa kana fudhachuudha kan isaan barbaadan. Taphatichis tariitii Cheelsii keessaa bahuuf carraa baay'ee qaba jijjiirraa ganna kanaatiin. Ammaaf xiyyeeffannaa isaa waancaa addunyaa irratti kan godhatee jiru garuu waancaa addunyaatiin booda taphatichi kun Cheelsii gadhiisuu danda'a kan jedhamaati kan jiru. Odeeffannoo biraatiin Cheelsii yoo kan Riyaal Maadiriid Inzo Fernandes fudhachuu kan barbaadu ta'e Federico Valverde irratti yuuroo miliyoona dabalee kan kaffalu taanaan taphaticha gadhiisuudhaaf qophiidha jedha El Nacional. Taphataan kunis Cheelsii gadhiisuudha kan inni barbaadu akkasumas yeroo darbe irratti gara Maadiriid deemuu akka barbaadu dubbachuun isaa kan yaadatamudha. Gama biraatiin Maanchister Sitiin illee taphataa kana fudhachuu barbaada jedhameetii jira. Erga leenjisaa Enzo Maresca gara kilabichaa akka dhufan beekame taphataa kana ni barbaadu jedhameeti odeeffannoowwan garaagaraa kan bahaa jiran. Taayitii Enzo Fernandes jijjiirraa dhufuun yookiin gara Maadiriid yoo taane immoo gara Maanchister Sitii deemuun isaa waan hafuudhaa miti jechuudha. Gama biraatiin Baarseloonaan gaafii yuuroo miliyoona 100 erga jalaa kuffifame booda irra deebiidhaan Juuliyaan Alvaareez gara garee isaanii fiduuf gaafii lammaffaa isaanii Atileetikoo Maadiriidiif dhiyeessuudhaaf qophaa'aniiti kan jedhani. Waliigaltee dhuunfaa irratti taphatichaan homaa wanti isaan rakkisuu hin jiru jedha odeeffannoowwan garaagaraa bahaatii kan jiran. Odeeffannoo biraatiin Maanchister Yuunaayitidii fi Aston Villaan taphataa sarara ittisaa garee Doortmund kan ta'e Vilaadimir Antoon haalaan itti dhiyeenyaan hordofaatii kan jiran. Gatiin taphatichaa yuuroo miliyoona 35 hanga 40tti ni tilmaamama jechuudhaan biildii ifoomseetii kan jiru. Odeeffannoo Maanchister Yuunaayitidii wal qabate gara biraatiin Maanchister Yuunaayitid bara dhuftu Chaampiyoons Liigii irratti hirmaachuun isaa kan yaadatamudha. Maarrii kanumaan wal qabatee iskwaadii isaa bal'ifachuudhaaf taphattoota garaagaraa wajjin maqaan isaatii kan ka'aa jiru. Akka gamanumaan Duisbarii Haalii fi akkasumas taphataa isarraa jidduu gara fuulduraatti West Ham United Maatiyaas Fernandezis garee kanatti makuudhaaf kan barbaadaa jiran jedhamaati kan jiru. Maanchister United taphoota gosa garaagaraa afur irratti kan inni hirmaatu Pirimeer Liigii, Chaampiyoons Liigii, FA Cup fi Karaabaa irratti ni hirmaata. Kunis garee bal'aadha kan inni barbaadu maaliidhaaf torbaadha hanga torbaanitti taphoota lamaan masadii taphachuu danda'a waan ta'eef garee isaa bal'ifachuudha kan barbaadu. Kanaaf leenjisaan kilabichaa Maayikil Kaarik taphattoota garaagaraa ganna kana kilabichatti ni fida jedhameeti kan eegamaatiin jiru. Odeeffannoo biraatiin Arsenaal karra eegaa Atilaantaa kan ta'e Maarkoo Karanseechii akka barbaadu tuutoo Atilaantaan gabaaseetii kan jiru. Arsenaal gargaaraa Deevid Raayaa yookiin bakka Deevid Raayaatti ittaanii kan taphatu taphataa kan inni barbaada. Arsenaal Keepaa Arizaabalagaa Deevid Raayaa bakka hin taphannetti bakka buusaa turuun isaa kan yaadatamudha. Dogongoroota inni hojjeteen Arsenaal waancawwan akka Karaabaa fa'aa dhabuun isaa kan yaadatamudha. Tariitii bakka taphataa kanaa taphataa biraatti karra eegaa biraa kanaa buusuu barbaada jedhamee odeeffannoon bahan ni addeessu. Odeeffannoo biraatiin Cheelsiin erga leenjisaa haaraa qacaranii booda taphattoota Liivarpuul kan ta'e taphataa Liivarpuul kan ta'ee fi asiin dura Xaabii Aloonsoo jalatti leenjaa kan ture Florian Wirtz akka barbaadan dhagahameeti kan jiru. Haa ta'u malee Liivarpuul yaada taphaticha gurguruu hin qabu. Liivarpuulis haaluma wal fakkaatuun leenjisaa haaraa kan qacaranii jiran. Leenjisaan kunis tariitii taphataa kan hin gurguramu hin gurguru kan jedhu fuulduratti kan eegamu ta'a. Odeeffannoodhuma ittiin wal qabatuun Liivarpuul taphataa Liivarpuul sarara ittisaa jabeeffachuuf Nico Schlotterbeck Dortmund irraa filannoo isaa keessaa galfatanii kan jiru jechuudhaan Dave Okop gabaaseetiin kan jiru. Cheelsiin taphataa Liivarpuul kan ta'e Ibraahima Konaatee fiduudhaaf akka yaadan garuu mindaan isaa waan guddaa ta'eef tarii jijjiirraa kana gufachiisuu mala kan jedhu odeeffannoowwan garaagaraa bahan ni addeessu. Maalumaafiyyuu jijjiirraan yeroo jalqabe deebiiwwan gaafii hedduutii fi kan nuti argannu ta'a. Odeeffannoo keenya xumuraatiin waancaan addunyaa bara 2026 Ameerikaa, Kanaadaa fi Meksikoon qopheessan jalqabuudhaaf guyyoota 9 kan inni hafu. Haaluma kanaan biyyoonni garaagaraa tuutaa garee isaanii waancichaa irratti hirmaatan beeksisuu irratti kan argaman. Biyyi dhihaa Afrikaa kan taate Senegaalis tuuta garee isaanii waancaa addunyaa 2026 irratti hirmaatu beeksisteeti kan jirtu. Karra eegaa Al-Hilaal Ahli Saudii Edward Mendy kan Chelsea duranii garee kana keessatti kan hammataniiti kan jiran. Akkasumas Al-Hilaal marraa Khalid Koulibaly's
garee kanatti waamanii jiranii. Muusaa Nikaatee Olompik Liyoons irraa akkasumas Muhammad Usaar Cheelsii irraa kan isaan waaman kilaba Galatasaray irraa Ismaa'eel Yaakobsii fi Moonaakoo irraa Keereen Diitaa garee kana keessatti taphattoota sarara ittisaatiin garee Senegaaliif waamamanidha. Akkasumas Al-Malik Hajidoof West Ham United irraa taphattoota sarara ittisaati. Sarara jidduu isaanii irratti immoo Idrisaa Guyyee Everton irraa akkasumas Pepe Guyyee Villarreal irraa Pepe Matsisar Tottenham Hotspur irraa garee kanatti waamanii jiru. Pepe CS Rayo Vallecano irraa Lamine Camara Monaco irraa Habiba Diarra Sunderland irraa akkasumas Ndiaye Bayern Munich irraati taphattoota sarara gidduu garichaaf waamamanidha. Sarara fuulduraa irratti Sadio Mane Al Nassr irraa Ismaa'eel Sarr Crystal Palace irraa Iliman Ndiaye Everton irraa akkasumas Nicolas Jackson Bayern Munich irraa Babadiyaay fi Cheref Nedaay Samsaspor irraa akkasumas Mbaye Paris Saint-Germain irraa taphattoota garee kana keessatti waancaa addunyaa 2026 irratti akka hirmaataniif garee biyyaalessa isaaniitiin waamichi taasifameefidha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon galgala kanaaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata ture. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii.